sheekota gurguddootti ammootiin hin beeksisaa guyyaa itti godha. Oromoon teena nama hedduu ammootiin hin qarqaarte masgiida hedduu ijaarte nama hedduu bakkuuf ol qabate ammallee rabbi ammootiin waan dalaydan keessa barakaa rabbi isinii haa kaa'u. Nama tokko nama lamatu nama sadiitu nu cufa osoo duniyaan tun jiraatte ammootiin hiyyeessa hiyyummaa tana rabbi nurra haa kaa'u. Yeroo isa rabbi nu haa godhu. Nama kennatti rabbi haa kennu wanni nu jennuuf kanaati. Namni kenna yoo rabbiin itti kenne namaa waa godhu. Amma abbaan algaa kun rabbiin itti kenneetiniin nama kenna ta'u sheekaroobee nama guddaatu nu dhufe algaallee bakka guddaa naa qabsiisaa fooqii ol naa baasa teessuma gaarii naa ta'e isaa nyaatallee itti naa kennaa namni kenna haa qabaatu wanni nu jennuuf kanaaf nama kennatti rabbi ammootiin haa kennu ji'a siigalaa isii fayyada kanaaf wanni isiin hin qarqaaramneef hin jiru guyyaa itti godha akkasitti sheekotallee sheerii itti godha itti beeksisaa guyyaa tokko waama isii irra oolaa akkasitti sagantaadhaan godha. Daftaa keessa dubbatuu kan osoo hin tahin malaan yeroo itti gootanii nullee achirratti dhiyaannee waan daqiiqaa 20-30 taruu miti inshaallah namni keenya hin kafala jechuu baada rabbiiti abdiidha qabnaa akkas osoo gootanii yoo jechuudha barbaade yaada kiyya kun. Intala si geettee jirti bar dubbiin isheen waa jedhaniiran nama dhageeffatina amma yaada irra kennaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنك يا مامي سكالين كي يكون بدأ وكلات أركاكبا جرا ما شاء الله تبارك الله شيكا بقى ياتني بقى سنقره ما شاء الله تبارك الله ربي فيا سنيها كنو ربي عمري سنيها إيرسو بقى بليان كي الناس bira dhaytanii ziyaaraa achi jirtanii maashaa Allah ziyaaraa milkii rabbi isiniif haa godhu sheekaroobee kenna sheeni bar hayyuudhalle jegnallee ulamaallee maashaa Allah rabbiin isinii haa dabaluu isiniin jennaa isin jaaladha maaliif jegnummaa kanaaf yana gaafa isin bu'uura liibii seentanirraa isin jala jira beeytanii aslii kiyyatti xiinxallaa yaada nama jajjaba nama hayyummaa fi beekumsas qabu kana jaaladha sheekota ulamaa kana daa'ii kana jaaladha beeytanii ani nama waa sodaatu nama waa wanni jedhu hin feene malee maashaa Allah waa mara rabbi isinii kenne ammallee rabbi isinii faa'ee ta'uu isiniin jedhaa beekumsa muftii biyyaa rabbi isin haa godhu muftii biyyaa rabbi isin haa godhuuti meenaa usa akkasumatti konkolaataa dhaabbadhaati bakka wanni ga'ee jira yaa ما شاء الله ربي مفتي سن هاغود ربي مالي علماء دعاء غدن علماء ان الله دعاء بربادني بريد دعاء بربادني بر علماء اما علماء اما كان بيتني در علماء وقت كنني اما ما واي رافرتن علماء اما دروم تجرتي اما دعاء اللي رافرتني دين اللي رافرتني علم اللي رافرتني ما شاء الله ربي اللي انت في كرم سن هاغودتي والله ربي اللي انت في كرم سن هاغودتي ديني كانت نوف جوادا ديني كانت نوف جوادا ديني كان نوف جبيسا ديني كان أول نوكوا نما كين كان أول كوا نمني هاجباتو ما شاء الله علماء هدوس كذا جرا كشي عبد الملك الكنيكويا دوني فنكون نمد ولا برا بكني تركي نجر سنيرا إذا نكت الكنيكويا في كان إنسان كان الله دعائي نوغرا في دعائي نوغراتي نولف دعائي غرا sheekaroobee nulleef du'aayii godhaati intallaa yaadaa kun du'aayii barbaada maqaa kana laaftutti hin baafanne beeytanii maqaa xiinxallaa jedhu kana isin keessannaa beekaa wayiin itti xiinxalla wayiin itti laala ganaa biyya galeetiin ulamaa biyyaa daa'ii biyyaa qarree biyyaa shamarran biyyaatiin du'aayii goosisuu barbaadati ni galee maqaan kun gaafa ulamaanni du'aayii itti godhanii jedhan akka tarkaanfatu akka fuula duratti deemu akka gadi fagootti waa gadi xiinxallu akka gadi fagootti waa hubatu rakkoo fi bal'oos addaan baafatee shiraa fi firallee addaan baasu maqaan kuni maqaa laafaa miti maqaa warri kiyya naa baasee miti maqamaan adda kiyya baafadhe ka warra kiyya ammoo gaafa isin bira dhufe isinitti hima inshaallah sun koompiteera keessa jira ani namni beekuu hin danda'u sheebsaan duyda duuban na barbaadan maqaa kiyya ka biyyaa san gaafatu hin jiru san sheekaroobee qofatti ma dhufeetiniin inshaallah kanaaf inshaallah numara rabbi nu hamil keessu numara yaada muraada keenna haa ga'uuti
warra asirra jiru hundaayyuu rabbi haamil keessu rabbi yaada muraada kenna nuuf haa ga'uuti. Sheeka kennallee imala isaanii nagayaan gara biyyaa milkaawanii bakka dhaqanillee milkaawanii uummata bira dhaqanillee uummata wal arganii uummanni kenna uummanni dhimma uummata ulamaa uummata daa'ii uummata beekaa jaalatu uummata ulamaa jaalatu uummata biyya jaalatu maasha Allah tabaarakallah biyya bareedduu dhayxanii baga nuuf dhayxanii isiniin jedhaati. Nu jiraadhati khayrii fi barakaan nu galaati leencaaf qeerramsa ta'aa galaati akkasii Sheekh Abdul Maalik kennallee rabbiin fayyaa kennuu fi maana kennuu fi rabbiin inshaa Allaati rabbii yaada muraada isaanii haa ga'uuti hunda keessanuu warras keessa jiru rabbii yaada muraada haa ga'uuti obboleettii teennaa kaamma isheen roobe ishee ibsaan irraa dubbatan shamsiyyaa rabbii hamil keessu abbaa mana isillee rabbiin haa baasu inshaa Allah hin danda'a rabbiin haa baasuti. Inshallah du'aayin bakka maraatti jirti rakkoon kun inshallah du'aayi biran dabru yoo rabbi irraa taate inshallah rabbiin isillee rabbiin gammachiisee nullee waliin nu haa gammachiisu hunda kennaa rabbi nu haa milkeessu warra asirra jiru rabbi nu haa milkeessu isiniin jedhaati ulamaa'onni kenna wanni waliif dhaamnu jajjaboon tokkummaa keessan jabeessaa irree keessan jabeessaa dhugaa rabbiiti. Tokkummaan keessan humna tokkummaan keessan ifa tokkummaan keessan jabina biyyaati jechuudha. Qabeenya ulamaa jechuun qabeenya biyyaati. Ulamaa jechuun qabeenya lafaatii fi qabeenya hawaasaati. Laafaa miti namni laafatti ilaala ulamaa'anni waan guddaa harkaa qabani jecha rabbii harkaa qabani ambiyoota ifa addunyaatiif ifa akiraati yoo irraa qabsiifatuu beekne yookaan namuma dukkana keessa taa'uu jechuudha yoo waan beekne yoo irraa qabsiifatuu hin beekne kanaaf tokkummaan kenna qeerroon shamarran nu hundi isin jala hiriirree isin dhageeffannaa isin hin sodaatinaa sheekaa roobee inshaallah isaan muftillee biyya isini bulchuu mana mootummallee hin seentani sodaatinaati hin seentani isin akka amma isin jirtan kanatti moo والله إني سنتن أسرع موتم ما سنتن ما ديو يفلفين دايتني وامر لالتني أرجتني برجتني أفور أفوتني سلام عليكم جتني برادة بتني أما جوسين وملئ منجراني تي على بريد كيس جتني زنو جواتا ما في هن بريد تو تك سنرت ترجل مان سكومن دوكيس علماء أمر جلوما ديما بيتني بيكون نمني كهنا ilmi waggahimullee irraa hambisuu barbaada adaba itti godhuu barbaada kitaabuma rabbii kanallee quraanuma rabbii kanallee akka arsiisanitti himuu akka arsiisanitti huccuu irra buusu adaba irra hin jiru suni waan rabbiin isinitti kenne waan rabbiin jedhe waan quraanni jedhe waan hadiisni jedhe tokko hin hambisina hin dhiisina wallahi ulamaan nama warra harargee ushee anawaarii waggaan jala deemu waan tokko hin hambisu haqa jaarsaaf jaartii keessatti shee anas hin ta'e shee jaabir hin ta'e waan tokkon hambisan dhugaa jirtu baqa isanii lafa kaan isinillee akkasitti dhugaa jirtu ilmaan sikkoo mandoo keessatti haqa jaartii ta'e haqa ollaa ta'e haqa banii aadam ta'e tokko hin hambisinaati mootii qabadhu obboleessu okay mootii qabadhu akkasii jeegunummaa fi hayyummaa isin biratti argee kitaaba ajaa'ibaattu isin bira jira hikmaa ajaa'ibaa isin bira jira hikmaa kana of duuban hin deebinaa tarkaanfadhaati ufduuban hin deebi'a ufduubatti gad hin deebisina uf keessatti sodaatanii uf keessa callisina amma jeeqonni gariin maaltu nu ga'e ijoolleen nu arrabsiti qeerroon nu arrabsiti shamarran nu arrabsiti namni hin jiru wanni akkasii haqa rabbii wanni rabbiin isin bira kaa'e tokko hin hambisina himaati inshaallah rabbi umurii isin haa dheeressuu isiniin jedha anammoo du'aayiiti yeroo addaa salaattan yeroo halkan salaattan yeroo sunna salaatan du'aayina afgodhaati intalla yaadaa kullaa faamiti yeroo gabaabaa keessa wal argullee mala waan hin beeynuti waan rabbii kanaan beekani du'aayii keessan isinii barreessee jira inshaallah kanaaf nu jabaadhaa rakkoo isinitti jirtu yaanni isinii jiru rabbii yaadaa muraada keessan haa guutu inshaallah ilmi barakaa qabu ilmi isin caalu haa dhalatu laalka isin caalu haa dhalatu maaliif isinuu bismillah hin dagattani ilmi ilma barakaati ilma barakaa rabbi isiniif haa kennu laalka eessummanitti ba'uu miti odoo kafiratti ba'uu miti daarekti maka sheeka roobetti ba'u rabbi isinii haa kennu abbo kama sheeka roobee fakkaatu kama haasawa sheeka roobee jenne bannu nu jennee jirra ka awwalaa kun
Dabboo maali immoo namni ol baheetiin yeroo kana sagalee nutti. Kama sheeka roobee kana gura. Rabbi isinii haa kennu ilma hikmaa rabbi isiniif haa kennu. Ilma hikmaa rabbi isiniif haa kennu isiniin jedhaatii jabaadha. Hunda keenyayyuu rabbi nu haa milkeessu. Giiftii gammadaa jedha shee ibsaan namni shee ibsaan du'aayii godhuuf kun inshaallah dubartii jajjabaan si'a. Jala kana amin jetti rabbi si haa milkeessu. Rabbi yaada muraada isii haa ga'u. Namni yoo ulamaa afiidhaa itti achiiqee du'aayii naa godhaa jedhe beeytan imaana qabaata. Namni yoo ulamaa irraa nama beekurraa hayyurraa beekarraa yoo fagaate kasaaraa keessa jira malee obboleettii teenya rabbi si haa milkeessu yaada muraada isii rabbi haa ga'u feetu Kanaadaa feetu Awurooppaa feetu ollaan jiru kana jiraatti rabbi yaada muraada isii haa guutu jedhaatti hunda keessanuu warra jalallee warra kana jala kana jiru warra aamin jedhu rabbiin yaada muraada keessan haa ga'u isiniin jedhaa hedduu isin jaaladhaa hedduu isin kabaja nagaan naa jiraadhaa isiniin jedha amma dalagaa seenuuf deema kun amma kolaataa keessa bu'e amma isiniin wajjin dubbachuu hin danda'u amma isin aaminii jechuu malee dhageeffachuu malee isiniin jedhaati nagaa rabbii keessa naa oolaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Xiinxallaa siyaasaa mee sheeka roobee umriin isin duraa ilmiin naa oliitti naa obsa. Nama gaafa sanii yaadadha takwaasii nuuf kennitan sanfa yeroo garii beeytanii darajaa xiinxallaa siyaasaati silaa goote maqaa keellee hunda argadhee jira. Ilmi akkuma jirtuun gad himaa jette Abaa Hureyraa bara osoo waan baradhe waan rasuula kiyyarraa baradhe ka himu taate laqataa ta'u nukkii jedhee bar silaa mormi tiyya citte jedhe sheekaan roobeellee maran himne waan marahime si fakkaate malee kanaaf inshaallahu baarakallahu fiika jeegnummaa tana rabbi si keessa haa bulchu atillee nuu jabaadhu nuu cimi siin jedhaa ustaaza kiyya roobee sheekaa roobeetti sheek Abdulatiif deebise dhiifama sheeka kiyya afaan isin qabu. Lakki anillee haasawaa dheeraadhaan qabu xiinxallaa yaadaa gara biyyaallee dhufa jedhaa rabbi nagaa si haa galchu namni keenya soo haasayaa jedhanii sabni Oromoo kun numa haasaya xiqqaanis numa haasaya guddaanis numa haasaya. Gubbaa kana shee Abdul Maalik wajjin eessaa haasayan jedhan isaan bakki isaan jiranillee biyya alaatiin biyyumateen nageessa. Bakki isaan jiran ammoo daangaa bakkuma sanitti rabbi isaan haa tiisu. Islaamummaan waliin nu qabee saba Oromoo ta'uuti islaama islaamummaan waliin nu qabe. Ilmi rabbi isinii haa dabru ilmi facaasaa jirtan ammallee rabbi isinii haa dabru shee Abdul Maalik ifaaja islaam diinii kana ifaaja. Namni diinii ifaaje immoo salphanne takkaan salphanne duniyatti illee salphanne akiratti illee salphanne nama rabbii fi ifaaju rabbi isin haa godhu. Shee Abdul Maalikiin ammoo gubbatti ol laaltan san fooloo gata fooloo isaan gata kanuma waan bilisummaan kanuma ta'u. Mee tokko barreeffadha Shee Abdul Maalik fooloo isin haa tolchani fooloo hin qabanii beektanii baay'ee nama haarayas bayanii maashaallah ustaas Shee Abdul Maalik tokko barreeffadha mee fooloo isin haa tolchani. Fooloo godhaa sirriitti ila tokko barreeffatanii jirtanii warra jala jirtan hundi keessanuu mee qabadha. Fooloo gataa abboo rabbi isin haa milkeessu fooloo gataa. Bara bilisummaan kana fooloo godhaa akkas. Waan bulee mul'atu seetanii waan adii mul'atu bilisummaa akka kaalluu leelatul qadriin eega jedhee turaa leelatul qadrii kana hin beeknu yaa ala gabbaa'ee ta'a uummanni keenya. Awwoo namni biraa tokko hin barreeffatin maal gootaa tokko barreeffatan jiran fooloo. Ustaz Abdul Malik ala nama berarti ngkadan ni mana follow miti mana duai ti manni. Gaafa tokko ummati ya wali waytati kayya Lailatul Qadri rabbiin ammoo isin kun nama jechaan beekanii daawwan umada geenna akkattillee babal'atuu baatu Lailatul Qadri ilaalla jennee ala tijjeenee ko akkan diida bitorba anaaf ummaadha anaaf haadhatiyya gaafa sammalli qorqoorrollee hin jiru kushiinaa kana otte kushiinaa kana gadi beennee tete ana umma obboleettii fi ala jirtu takka jira qorra keessa tete na bara Lailatul Qadri deene jenne yara na waan jettanii namni akkasitti eegeen jiru Lailatul Qadri eega jedhee injiru rabbi yaa namni ala tete as yollaaltu sani Lailatul Qadri mul'ata dubbiin eegataa eegamuu galtee qo'ita Lailatul Qadri waan mul'atu bilisummaan illee waan akka ta'e dollaaltee argitu kanaa miti bilisummaa jechuun akkanumatti kinoo isuma fooloo gad Shee Abdul Malik yoo fooloo gadte bilisummaa kun waan biraan barbaadi al jettata xiinxallaa yaadaa makiinaa dhaabaa qooyaa jedhe makiinaa kee ammoo xinirraa ammoo irra dhaabatiin makiinaan kee
makiinaan kee nama dhahuu miti raamboo irra dhaabatiin jedhe kana miila beektatti raamboo irra dhaabatiin jedhe beekaa rabbi si haa godhu ammallee beekaa kennu rabbi umrii si haa qabu namoonni hedduun achi keessaa dubbachuu barbaadan dubbii shamsiyyaatti deebinaa shamsiyyaa guyyaa itti nuu godhaa ishee ibsaa keenya lafeetti wanni hin qarqaaramneef hin jiru rakkina isaanii ni beektan garee keessan keessa jira namni nama gaarii ta'ullee nutti himaa jiru isin intalli tun dubbachuun saalfattee akka awwala yeroo an seeni hagammaa keessa jiru. Ila irratti illee maali seetanii ustaasa wallahi isin afaan illee fudhachoollee hin barbaanne obboleettiin teenya shamsiyaan tun tootokii kan hedduu naannayaa turte namni hedduu rakkabee wallahi hedduu rakkataa turte namni keenya beektanii nama waa xiqqoo beekumsa qabu malee nama rakkataarraa hedduun dhagayu waan akkanaa kana qabna nu adama keenyatti. Kanaaf obboleettii teenya tana dhimma isii kana mee hin jallisinaa akka bira dhaabbannu inshaallah mana nama hedduu deemtee namoota hedduutitti himataa turtee hedduu irraa dhaga'uu dhaban wallahi baay'ee waan garaa nama nyaatu wallahi dhimmi isii kun. Dhugaadha nama hiyyeessaa kana namni baraatu hiyyeessaan arganii iyyuu baraa gadaata dureessa osoo ta'e wallahi akkas ta'e biyya ba'ee abbootiin yaabbatee xayyaaraan yaabbatee makiinaan itti dhufe. Mucaa ebaluutu dhufe mucaa haajii ebaluutu dhufe jedhan haajii ebaluutu dhufe jennaan dirreen sun guutu obbo inni illee hasalaatuu dhabu mucaa hasalaatu dhabu dirreen sun guutu mucaa haajii ebaluutu dhufe yoo jedhan dirreen sun guutu dirreen qabatti namni ammoo harkaa waan qabne yoo du'e du'a isaatti torbaanitti dhagaan gadiin nafa dhukkuba isaallee dhagaan du'a isaallee torbaanitti dhagaya haalli amma nama 22 gaggeessan. Kana taane gadaa namni birrii wal madaale haa ta'u rabbi ammoo namaa dhagaye akka caalu isa kan namaa dhagahu isa ergoon kennallee isa haala kennallee qabeeku isa bakka nu jirullee qabeeku isa haala nuti jirullee qabeeku isa awwala rabbi irraa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam warahmatullahi wabarakatuh. Shamsiyyaa guyyaa naa godhaa fi ishee ibsa. Naga jiraattan. Guyyaa naa godhaa fi shamsiyyaa ishee kotatti illee nu hima. Waan daqiiqaa 20-30 gargaaramti. Warroonni bebbeekamootatti ammoo tini sheerii gata. Guyyaa san irratti hin dhiyaanna guyyaa tokko nu godha. Guyyaa akkana haa gargaaramtu jedha. Dhimma har'aati illee nu gahee guutuu kenna yoo isiniin jira. Alaikum salam networkii isaa adda fakkaate mee taaptaap godhaa warroon ajjala jirtan networkiin nama qabu jira taaptaap godhaa networkii gaddu haa lakkisu inshaallah maashaallah. Guyyaa itti qabaa jedhaan sagaleen kiyya dhaga'amu jiraami guyyaa itti qabaa jedhamu marraayii guyyaa itti qabaa Inta gama ustaaza keenya namatti dubbataa jiraaf jala dubbachuun na dhibe. Maal gootii mucayyootti olii gadi deemtee mana kaan deemtee akkanumatti jettee rakkinni isii ammootiin hin hubatamuu dhabee rakkinni isii furamuu dhabe. Rakkina isii eega keessa beektan ishee ibsaa kenna nuti ayi jirra nuti hin beeknu haala ammoo isiin itti jirtu yaala jaarsi itti jiru ni beekta guyyaa itti nu gara dhumarraa iyyuu isiniin jenna guyyaa san irratti ni hirmaanna. Mee Abdullahi maal jettaree waan isheen jedhaa jiran dhagaa jirtaa akkam goonamee akkam jetta? Laawni wannoo nu barbaannu waan sirriidha guyyaa itti qabuudha guyyaa itti qabneeti machoodha inshaallah namni martuu akka irratti hirmaatti qabna. Yoom goonaree kunoo silaa isheen illee amma yeroo beekatteefa yookaan networkiin isaanii illee didaa sa'aatii silaa networkiin isaanii dalagutti isaan laazima daruurii argamuu qabanii. Nama ustaazanii jedhi. Sa'aatii isaan itti argamanitti guyyaa isaaniitti mijatutti inshaallah nuuranii guyyaa hundaayyuu an hirima jira. Mee akkamitti Alaikum salam. Networkiin keessan akkamitti dalagamee ustaaz Sheekh Abdulatif? Mee akka sa'aatii kami isinii mijjaa? Anama guyyaa borii osoo gootanii guyyaa borii kana Finfinnee deebi'a. Finfinneetti networkiin ni jira. Guyyaa borii kana sa'aatiitti gootanii bara ruuhiin namaa tunillee keeritti rasuulli rabbiin ariifata alayhi salaatu wassalaam. In ariifata keeritti rasuulli. Akka gaafa kana takkattaarii qaabannaa fi namarra tarkaanfataa ba'ee
tibrii wayii manatti dhiise jedhee nabiin keenya akkuma salaama baafatee namarra tarkaanfatee hoxxee seenanii fidanii maaliif akkatti jarjara jedhanii nabiin keenya ummanni sahabaa lallaan takkaan jarjaranii ma akkana jarjaran jennaan tibrii sadaqaa wayiitu mana keessa na jira jedhan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam mana keessa hoxxee keessa na jira saffuu ruuhiin teenya harka rabbii jirti hagam akka jiraannu hin beeknu asraa geennamu salaata kana jama'anii salaannarra jummaa jechuun beeknu waan keerii kanatti ariifatuun barbaachisaadha. Anallee shabakaan ammoo biyya galee akkatti na rakkisuun beektan daqiiqaa takka deebi'aa daqiiqaa sadi bata akka ijoollee haati qixxaa itti guddee niin deemii narraa deebii jettee wayita qixxaa attoo xixa ijoolleen haadhatti ol deebi akkasitti nama woo seenu daqiiqaa takka haasuun daqiiqaa sadi qaata gadi buun lafatti wargee yoo takkaa samii kanarra ol korri qaata gadi buun sanbatuma horii nu godhaa guyyaa sa'aatiitti nu godhaa jechuu barbaade kana jechuu barbaade ani irratti hirmaachuu barbaaddan. Maashaallah yaanni kiyyallee sanuma ture waan sodaadhee osoo isaan gad hin deebi'an finfinnee wayita deebi'anitti ta'a jedha jedhurra dhuftanii dubbattanii Abdullaahi maal jettaree kalas dubbiin tanuma natti fakkaata mee yaanni kee maal bareeda dubbiin kanuma sa'aatima irratti qabannu bichaa irratti olii galuudha wanti biraa saree udaan irra jette jennaani kasoo kuttuu bahee jetteran Oromoon. मैं उस्ताद अब्दुर्रहमान इल्ले के सरनी शाशमले राये उस्ताद अब्दुल मालिक फाले याद इत्तिकल नाती खलासी दफा अम्मा दिक्को का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान उस्ताद के कालिबवन असरत अल्हम्दुलिल्लाह फारून करब्बी ती बगा रब्बी निमोल नगर ती उस्ताद की या शेख अबू बेफालेन शेख अब्दुल मलिक इनले शेख उस्ताद इफसालेन हुंदा के सर तीन तल्ला यादा शमसिया अब्दुल मलिक हुंदा के सन बगा रब्बी वल नुकुन नमसी सिंजरा माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान यानी والله بريدة وان يادا يجو ونمنول قلبين تين هندي كينا يوكما الحمد لله يادا تركيسا يادا بريدة لا إسا أرغاني سغانتا ساعتي نوتورت موكا باني هندي كينا يوهم ربي نولا في سيم بكا كان رتي مودولا كان دولا بريد دولا خيري كانت ياون كين دلكا مدر الليل محمد انتيني سوچوا ربا كينان ياتسني اللي هنجرو كان في موتو وان بريدة أستاذ كينا أرغا جولين كانني قدادا ربي عمري ساني نهاري رسو يسير اللي ورزيل تهون هندا كيسن عمري بركة قبل ربي سن حاجر عجيسو نوتا إن شاء الله برو ساعتي سنجت إرت موتو هندي كيناني أرقمنا سننجر إن شاء الله برنو اللي مواسي جولة وياو قولو قرأ ليلو كنا وأي مسجد ويتيب كنا مسجد الرحية ما بابا ميا كسين دي مواجرة إن شاء الله يوكا تساساتي سريف سكنتان نرى بدي مالي أسري تسوتاي مو بريد دي هذا وانا كان اتي الاستاذ حسام فاتي وان جتني سنت بك اگر عصري تدوتي بريد لان warra silaa moo wanni itti fi nuti warra alaa kan argachuudha fi asrii irrallee galgala natti fakkaata akka sa'a sagalfaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'a 3 aga 4 sa'aatti ila 10 duusan keessatti waan akkasiisanii uummata alaa kana argachuudhaaf ammoo waan sanii asraa booda namni jabaan jiru natti fakkaata inshaallahu mee ustaad Abdul Malik yaada irratti bayaame mee jedha ustaad Abdul Malik falyatafaddal ما شاء الله والله يا دغاري دبليتي تنا كنا غانو هندو مرغيا توري كناف غرغر سيكي سدابن نيو جن ربي غرغر سكينا كي سدابتا والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة اخيه نمني سني انما هدماته ولين دكبستا ميل لساتو برلاسي إرت إكسبار دي تأي دكوبا سكارات إنكبا مالك وان دندان ماكينة تقول قران جلانيرو هدو من هدو كيسا كديمتي كابتو كرام نجالت نبان هدو أرغات الره والله إيقا أما إيقا كابتني وان كان أما جنة جنة بإذن الله تعالى أما مرتي مقونة أجرتي ويا سنبت بريكانا ساعاتي سدي تهالكاني أكتوبياتي akka ammoo isin biraatitti sa'aatii sagal isin jettan san achumarratti osoo murteessine sa'aatiin sun sa'aatii nama maraafuu mijaawati namni biyya keessa illee sa'aatii san waan shughulii biraan qabu tokkollee siree isaa qabatee ni ciisa achumarratti yaada fi dabarfachuuf waan silaa jedhullee ta'uu danda'a achumarratti osoo murtii goonee sheekhaa roobeetiif illee sa'aatiin sun mijaawaadha jedhee amana inshaallah
osoo achumarratti murtii goonee irra deddeebi'uu baanne gaariidha jedhee yaada. ما شاء الله ما شاء الله anuuta intalla gabaabsiitii yaada nuu kenna gaafa isheen illee dadhabanii boonni illee jum'aadhaa namni gara jum'aa deema. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورا أوروبا جيرو أمريكا جيرو. يرون سن بريدة يرو بريدة دو أما شيء نجران ساعة سدي ساعة سكالي هالكانو براني وجتا ويلين يا بوقناتي بريدتي يا دا بريدة أكاسيتي اتنوفو فايتشو بربادتي. جزاكم الله خير الجزاء. كسي متكين ناني اللي بياتيرا ساعتي بريدة الكني نما أوروبا جيرو أمريكا جيرو فيلة ساعتي بريدة ساعتي وليقال إرندي بينو ودوبان دي بينو يا دللي رتين كنينو ساعتي بريدة وليقال لا ربي ساعتي سنين mana eessatti qabanna mana ka'een nu eessatti qaban manni kanuma manni kanuma rabbi sa'aatii saniin nu haa gahu isinillee warra jira jirta rabbi sa'aatii saniin nu haa gahu yoo ammoo tini teessumaan nu guutaa isiniin jenna teessumaan nama guutuu waan bareeda bara namni yoo haa kennatullee baate teessumaan nama guutuun bareeda isinii galee namni yoo teessuma argellee gammada yoo namni nama biraa fiige bakka maallaqaa kanatti isinii gala ammoo waan jedhullee namni hin dagata waan ammoo itti qophaa'eef sanillee hin dagata teessumaanuu nama guutuu waan guddaadha rabbi teessumaa ammoo tini teelle tana rabbi nurraa haa jaalatu tajannata keessa wal arginu rabbi nu haa godhu jecha ummanni as keessa jiru kunniin ammoo ummata hayyuu ummata beekaa ummata akila ummata ulamaa'atu keessa jira rabbi sa'aatii saniin nu haa gahu jecha ammaaf anillee yeroo na jalaa deeme wanni dhufeefillee hajaan dhufeefillee biyya keessa amma kalee akka dhufe asuma jiraan ba'anii mana kanaayyuu gadi hin baane xiqqoo magaalaallee lallaanuun bareeda kalleejjii kalee ummanni magaalaa isin lallaalchifna jennaan xiqqoon boqannaa ammoo ni magaalaa keessa hin facaanu guruma jummaa kana goona jenneeni bakka deemnee itti ammoo viidiyoo wayii haasawuuf jiraachillee deemudha yaada qaba chaarjara galgala irra godhee dhibba jirtu amma isin hojiitiin wayiitti deebiteeti kanaaf rabbi barakaa isin haa godhu inshaallah asumarra gabaabsa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. alaikum salaam warahmatullah. mee seemaa irraa dhageeffadhaa daqiiqama takkatti sheeka kenna dhiira qofatu yaada kennatee seemaaf giiftii irraa daqiiqaa osoo hin dheeresine daqiiqaa takka isin dhageeffadhaa fi ustaaza kiyya. Waan wanti maal jedhe rabbummaan si bichaan litti haa qabuu fi wallaan jettiin tun baay'ee rakkattee baay'ee mana namaa kaan seentii namni tokko yoo gamaa gamana seenu namni illee nama hifata yoo nama arge yookaan namni waanuma isiin kadhatu ol seente se'a achi seentii achi hin baati achi seentii achi hin baati bakki isiin hin seenne hin jiru wallaahi imimmaan qabatu dadhabeen kara kiyyaa jechuu akka kiyyaa jechuu wallaahi namni rakkate oda nama gariiti intalli tuni intala dubaraati shamarri tuni jechuudha oda nama gariiti wallaahi gattee maaliif dhiirti guuteettee biraa hin baatti namni immoo wayii fi wallaahi na ulfaate akka kiyyaatitti waan dubbadhu wallaahi ani qarqaaraa jechuun waa barbaada waan biraa hin barbaadu waan sanirra. giifti nama olomaa irraallee nama kenne asiin durallee seenaa guddaa dalaytee seemaan akkasii inshaallah giifti dubbadhu inshaallah giifti dubbadhu. Assalaamu alaikum barakatu akkanise ani yaada hedduullee hin qabu yaadni kiyya ka seemaatii wal fakkaata inshaallah waan rabbi nu dandeesse bira dhaabbannaa walumaan jirra inshaallah bira dhaabbannu jedha anis irratti hirmaadha inshaallah bira. Ani akkawantii naa kenniteetti keessaan hin galchaa fi garuu irratti ni hirmaadha as dhufe inshaallah. Maashaallah ustaaza keenya ijoolleen tu warra qarallee irratti hirmaatee lachuu nama seenaa dalageerraayi ijoollee tanaa du'aayi nutti darbaatii boru sa'aa sagal ilaaluu qabdan wanni isin ilaaluu qabdan keessattuu dhiirri yoo biyya ambaatti rakkatte dhiirri rakkinallee ni badandeetti shamara ta'uu wali biyya alaa jiraachuu wali warra ofii bira hin jirtu osoo warra ofii bira jiraatte waan wayii godhanii lafallee gurguran waan wayiillee godhan homaa hima godha biyya alaa kana keessa namni ammoo dalagaa hambaa dalagu hagam humni isaa ammoo tiniin akka achitti dhumattu ni beeytan hagam ammoo waggaa meeqa taa'ee achitti humni isa dhumattee ifaajee waan ifaajee san mara jaarsatti fixxee waan waggaa meeqaa mara jaarsatti
jaartii akkanatti jaarsa kattantu jira isimaa rabbi urii haa qabu. Jara namaan jirtan osoo ammoo jaartii garii taate qaata nama biraa tarte. Wallaahi jaartii garii osoo taate qaata si biraa tarte. Kanatti si waliin hin taa'u wabati siin jetti akkoo birrii qabaataa sanu deemee birrii kiyyaan bashannana siin jetti. Ka barbaadetti heerumee waliin taa'a siin jetti. Birrii waggaa meeqa dalagatte itti fixxee ammas ammootiin hin jaarsa ofiitiif jecha mana hambaa irra olii gadi deemtee akkanumatti turee garaa dubartii ta'uu wali biyya hambaa jiraachuu wali namni ammootiin ol bahee dubbatu rakkinuma isa dubbachiisa waan hammaa ta'e isa dubbachiisa garuu rakkina kanamarraa ammootiin cufu rakkoo ammootiin rakkina ammootiin hajaa namarraa cufu rabbii keenya hajaan sun irraa cufamti jechuu abdii rabbii keenya irraa baata sanii uummata keenya hin qabne uummata Oromoo uummata ammootiin nama hedduu ijaaree nama hedduu bira dhaabate hedduu nama ammootiin rakkate abboo rakkoo baase hedduu nama ammootiin harki lafatti maxxante harka isaa lafa ol qabe nama hedduu qabna abboo dalagaa keessa rabbi isinirra haa jaalatu giiftii gammata ammoo har'allee gammate akiratti illee gammate guyyaa namni ammoo gurraacha'e uummata biyyattu bujuu uwwatas watu bujuu guyyaa garii fuulli namaa addaatee garii fuulli namaa gurraacha'e fuulli kee haa ifu abboo fuula kee rabbi haa ifu mucayyoo asii gadi buute tanallee fuula kee rabbi haa ifu keerii hedduu keessatti himatte akka dalagattan kanaan dalagaa keessa rabbi isinirra haa jaalatu sadaqaa ati kennatti kan ta'ammootiin gaaddisa jala guyyaa qiyaamaa gaaddisa jala si dhaabdu rabbi haa hikmaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisaa irraa ulamaa'ii waan jedhan as-sadaqatu tudfi'u khatii'a jedhan nabiin kee sadaqaan ati kennatti zambii kee dhaamsiyyaan zambii maasiyaa takka yoo hojjette jedhan warri ulamaa'iin maasiyaa takka yoo hojjette sadaqaadhaan dursiyyaan dadi maaliif jennaan aasaara waan sanii balleessiti jedhan maasiyaa sanii aasaara sirraa hayyiyyaan shu'umiidha jedhan balaadha jedhan maasiyaan ati hojjettu deemee wal yaabbatee akira salaatarraa si hambise soomarraa si hambise keerii ibdurraa si hidha jedhan nuktaa badii ati dalayduun takka takkaan ciftii wayii ay keessatti si gurraacheessaa waan adii sana ammootiin hin gurraacheessaa deemti jedhan yoo gurraachitee wanni adiin ay keessa jirtu gurraachite namni zambii maasiyaa fedhe yoo dalage maasiyaa fedhe yoo laaqate hin badatu adada maasiyaa dalayduun mee birrii wayii kennii jedhan sadaqaa wayii kennatu jedhan warri lama hadiisa sanirraa fuudhan maasiyaa ati dalaydu sana hayti jedhan aasaara shu'umii sana aasaara sana hayti jedhan mee azaa'iba rabbiitii ammoo dubbii tanatti dalaguuf laatti yoo badii wayii qabaattee badii sinaa dalagitti waan fedhi dalagi yoo ba'ada sanii waa sadaqadhu sadaqaan ati sadaqatte sun katii'aa shu'umii aasaara isii balleessiti jedhan warri lama hadiisa sanirraa fuudhanii hadiisni nabii hikmaa qaba jedhan alayhi salaatu wassalaam as-sadaqatu tudfi'u khatii'a katii'aa zambii kee balleessiti jedhan abboo sadaqaan ati sadaqattu kanaaf sadaqaa isin sadaqattan tanallee wayitti niyyadha takka ummata Israa'el kana niyyadha ummata ammootiin Israa'el bosonee wal waamtee ammoo ummata Filistiin irratti wanni ibidda nyaachisaa jirtu kan nama keenya qabachi ibidda nyaatu walgidee halkanii guyyaan ibidda itti ta'e haadha teenna ta'an ibidda nyaata ilma daa'ima kan ibidda nyaata nama ammootiin gubbaadha wanni keessa taa'an kun manni gubbaadha akkanatti irratti awwaalcha dhabe ummata lafee bututte sanin niyya ummata bosoneen itti wal waamtee akkanatti bakka baraa humni keenya jabeenni keenya ummata kana lafaa qabne jechuudha sanitti illee niyyadhu sadaqattu tana kennaa jennatu ummanni sun baay'ee garaa nuyyaatti baay'ee mootii ummata maal islaamummaatti waliin diinii nabii Muhammad alayhi salaatu wasallam islaamummaa waliin qabu ummata islaamaa kana namni lafaa balleessuu deema yaa ummata halkanii guyyaa nyaanni isaanii ibidda ta'e isa wanni isaan irra deeman qilleensa wanni isaan irra deeman gariin bishaan illee harka rabbii kennaa jira qilleensi illee harka rabbii kennaa jira uma geettee keessatti nuuf gahee yaada ummata sin qilleensa isaan guddaa deeman san qilleensi isaaniitti ammoo fummii haa ta'u wallaahi qilleensi isaanii bishaan isaanii halu wanni marti isaanii allaattiin isaanii halu bookeen isaanii halu lafti isaanii halu bishaan isaanii halu qilleensi isaanii halu bakki ta'an isaanii halu آمين يا رب يا الله bookeen waraana rabbi kinnisi waraana rabbi qilleensi waraana rabbi rabbi Muhammad gaafa lola kan dhaqaa bubbee tubsi mbasanii mbasanii nama itti argaa jira ta'e ibidda dhugee ta'e ibidda nyaataa nama itti argaa jira daa'ima maasiyaa malee gubattu haadhaan boo jalaa diiba waliin maasiyaa malee gubattu
hada jalaabii uffattee mootii ilmaas yaa malee buuftu argaa jirra. Kunneen keenya asitti gubattiin waan biraan qabnu du'aayii qabna. Du'aayiin bakka ka'an mootiin bakka maraa mootiin itti jirti. Kanii guyyaa namni rabbii wal quba qabdan du'aayii qabdaan namni leelii ka'uu dandeenya. Akka kennaa rafu kanaan itti namni rabbii wal quba qabdan alaaqaa qabdu. Akkan kakaatu rabbii keetti. Uummata gubataa jiru sana. Uummata sayyaa rabbii qabbaneesiidha. Uummata sayyaa rabbii waan kana sadaqaa waan kennatu kana sadaqaa wayiitiin ni jedha. Takka badii amboo dalaginarraa haayyu jetti takka ambootiin balaanarraa hadiibsu takka uummata kiristiyaanii ni jedhu guyyaa borii akkasitti nu haa kennitu jecha barbaadaa qophaayaa waan qabdanii birrii dhibba hoo taate ka biyya keessa jirtullee birrii dhibba shayoo taate sii faayidaa walirra yoo buute sii faayidaa akkasitti ni jedhaa gala kenna rabbi haa tolchu guyyaa jummaa kana rabbi nu haa milkeessu siniin ja'a ani ammoo sa'aatti isinitti madhee jira amma chaartii xiqqoo irra kaadhee gabbayaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذك إنك رانا جعان وديما نجاها رب ولتن وحديبس إن شاء الله. على بركة الله. أي ما شاء الله والله إذا عندك إن يربي نها ملك يسوع ما ربي في جوان دبته فان دلقول لي دلقول ربي نها تاسيسو. أقول يعني عندك إن يو وان كان بلا دابة وربي نولاد في سمير دابة شو قمنا. رب ما في جوان كلهم دنيو والله صدق أنت كتينا تربك النتو غضب ربي دلن سور ربي سر الأمسيتي نمني وهنيته أكما شيخ ربي جلو إن الحسنات يذهبن السيئات إلى رب سبحانه وتعالى ذلك ذكرى للذاكرين حسنات كتينا تدلقدو مع سياه الدوش الأمسيتي سبحان الله ربي كي نبرت أجريك والسيدة بلدي صدقان تكتي نمني كنتو مع سياسة الرانياتي أكا إبدي قرانياتوتي كنا فندي كنا يورتني ينه واحد دنيا جوكا من مربي كنا برتي واني ينه يروان تكني تواتي ربي كتي واني يته وان قدو ربي برافورو قبدا يجادو سبحان الله كنا ورا ولي أواتو في ورا بريتي تين كنا اللي غير ربي اللي نسجر ربي نهاتاسيسو بريتي تين كنا اللي ربي يا دسي بوتي في أبا ورزي في سودان إلى سنين أميكم ربي نعامل كيسوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص أما نمني مرتينو إن شاء الله سجلتي يلا قامتي ميتو كبريسا. يلا قامتي تاج. نعم ما شاء الله ربي بركاها قدو ربي خير الدنيا كرا ولنو عقبو. جان كون إنسان ربي علمي يوم ما كن ولا مفودا. وأنا سنجاب سيسو متان زالو جالا تيكا كواسي داري رفيقي والنوبي بيساوي تنو تقلت نقاف سنو أقدراجي أرى سبحان الله أني نلالا ربي نما ربي ديني ساكن لدرجان لساول فودما أني مجاكنا الرد أبان سالي نما كبسو كيسات كوه كموجي بالي كيسات كوالا رأي هذا تقدسي baay'ee tokko isarratti dubbachuun barbaadu garuu warri seenaa beeku warri duubaan maaltu jiraa beeku haati gaariin nama duuba jiraachuu namoota hedduu laalameese nama haati gaariin duubaan jirtu wallaahi akkuma godhe ilmoo gaarii duratti baasa rabbi fakkeenyaaf akkuma warra olumaa ni beekta